dukkana keessa jirtanka. Wayni an dukkana keessa jirate laqqaifa keessa jira ilaa meeyyaatu. Yesuus natti dhufanse lakkana dhufa ilaame maaloo. An ulfinaan daa keessa jira jedhame. Hin barree malee sira yoo ulfina keessa jirani meeppe. Miila keessa toosi hin barree malee sira yoo ulfina keessa jirani meeppe. La cosa apprendere kita. La cosa c'è. E sono tutti che sa. Il mani fatti. Amen. 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 Il mangu yatis. Amen. Noi vorrà che io kis. Vorrà dukkana mit. Amen. Perché che sta perché casa ti che amen. Noi era amen oggi. Vorrà che ni. Io kis. Vorrà dukkana. Mit era. Anima che sanjira. Ani cholle fatti. Ibni waaqayyo narra jira. Ibni waaqayyo narra jalaqisa. Ibni waaqayyo narra jalaqisa. Amen jala dugape. Ega kotta indem magna obisi kamna male akka warra kaani rafu indifnai. Warri rafanal kaani rafu warri machani sal kaani machaw. Noi garu warra guyyaa ergataane ofin qabna. Amen hallelujah. Amen. Mina masih bukan jual harga saja besi. Kami kadang ati nama ifa ati nama guyya kini. Ati nama orang kaya sajiru lain. Nama salbina kaya sajiru miteni. Itu salbina ni jajri ni. Siwa jual ni madar ni. Itu jumpu ni jajri ni. Siwa jual ni madar ni. Ati nama orang pina jadi me. Wayar pina poteta. Kasajud. Yang mudah tak mati kisah tadi. Apa nak benda ujung? Wangan tak kaya lagi ni arguda kau benda. Apa air ni apa? Wangan tak kaya lagi ni arguda kau benda. Amen. Kerana dia bersih nak kisah. Kerana dia bersih nak. Tapi tu tuan dulu patong. Waktu kau je. Mari kau potong dua kopa. Kopain juga pada jatuh dua. Namun ni musa batan ni, namun ni kerati batan, terkosi. Ila mal jadi abang koi, durat tiada jasa resya jasa dapur muan tayafi. Ya Allah kotio kota madi fuda tu jagna kom fuda tini jadi kadata. Animoy sanjira yo jetani, Yesus harkan jira. Ila gofta ko monan abdat ya kan najjeb ni monan abdat amen nafudani toyi mana yaratin narakani karatam bada ul fajiyat warbati garumo nano garib dami wan tayeti garumo di samun qabaddu e muchane de garu o garib dami shan gana serfu kan le ataw sadar be kan le ataw garu o garib dami yarfan kan mata isa kana Dingni nakesa ya usunga debi mal tayo etani nakesa ti malata et nakesa ti gubate gizeta ko furro fakate gizeta ko diga gubata fakate gizeta ko malan tufa gizeta ko furron tufa gizeta ko mod igan tufa Yesus ifa galatu amen mal jere namni wayi kharade majira mali mana yalan jira ka amma fira mali boyni aste chukuni rukubsatu wayi ti edani ni oboleti abba ki yabiran jira Rukubsatu wayiti wangonu wallalle shini amanti tijirati iwan matokolle wangonu damne wan makesi kanalle itti gonani fudachu didde le jetten ila akazireni sombashiti tura majirai damma ogga torba dada ogga torba shunkurti adi bishana bishi kana wali dafisa ubasa garumo ogga singa gabdi Anan no basina ati damare rao basa eden Yesus galani saagahu amen ani ogas manda ke fade ogan nakazerusan dami oga torba se sar gama dadan oga torba se sar gama jennani ganda warabada ka kana inda bama eden ishin ben tada san furattu atten ogan men nachuma tirabe dubbi sana ma gudda wayiti Yesus ifa galatu amen nammarade garu karshi amma bayellem beku ori lama gurgurame garu Yesus goftara amen indune garu mana yaalatitti bulti shanitano beke
waaqayyo jiraatadha. Ameen. Ijaanis arguunan dhabe yeroo sanitti ji'a tokkicha dirasi jechaadha. Gurraan hin dhaga'u ijaan hin argu waaqayyo gooftadha. Ameen. Isa keessas na dabarsee na jiraachise. Ameen. Kanumarraanis immoo dhumantaa uumuu mucaa wayiis immoo amma ture araasii ji'a sadiitti irratti qabamee xinnuma wayiitti abbaa manaa kooti wal gufannee naaree mataadhuma kana na nyaate matuma kana na nyaate dhagee kokkee kana jalatti gannayii teesse amma maaliif laalta mana yaalatiin hin dhaqxu jedhanii mana yaalaa gaafa naqu maal jedhanii yoo jettanii hospitaalli gisee sanii maal laan jedha jettanii eetisiidhaa jedhe hospitaala eessaati gaa? Shukutee jedhu as miti fagoodha. Yesus galanni isaa ga'u. Ameen. Ani garuu darbeef manuma jira deedisiin hin qabne ani abbaa manaa koo malee daladaa moonaatti somaas hin beeku deedisiin hin qabne. Ameen. Yesus gooftadha. Ameen. Mucaan irratti akka naan jedhan kun amma kun waggaa 22 waan ta'eeti kun na dhiisuu didaa. Inuman deemaa mana yaalaa inuman deemaa horii tokkos inuma gurgurraa horii lamas inuma gurgurraa dhukkubni koo argamuu hin danda'u mana yaalaa waggaan dhaqe fayyaadhaa jedhu. Dhiiga koos yoo maran homaa fayyaadhaa jedhu. Akkasan jedhe bara wayii gannan manaa beetoo deeme gooftaa koon jedhe egaa namnuunaan rakkate silaanaa agarta maala wal lafarraa boqonnaa qabaachuudhaa baadhe maal ta'a gooftaa koo mana kee keessaa qoodan qabu hoon dhufe maal ta'an jedhaan waaqayyo fedha isaa yoo ta'e malees akkas gochuus hin dandeenye garuu nan kadhadhaa namoonni isinuma naa kadhatu garuu dhukkuba mataa sanii fayyuu hin dandeenye bara baay'een baadhaa yeroo bakka bobbaatti yeroo galanii karra keessa gizee ga'anii waa'ee akkanan yaadu dhageeffatu waaqayyo maaloo na boqochiifte maal ta'a maatiin koyyuu rakkate hin jedhaan yoon fayyuu dadhabe gooftaa koo maal fudhachuu hin dandeessu maalin jedhaan waaqayyo galanni isaa haa ga'u ana waaqayyo numa na jiraachisa rakkadus yesus gooftadha numa jiraadhaani amma kaan immoo yeroo darbe keessa turellee akka waggaa tokko darbe obboleessi keenya kuni ka'ee dhufe waldaa keenya. Achuma nani garma galgalaan dhaga'e naannoodhuma sa'aatii waan ta'e galgala dukkanaa naannoo sa'aatii lama kanan dhaga'e akkasuma ka'e maal hin dandeessu halkan hin deemine dhuka na baatu akkanatti argarratti na baatu kan hojjedhu manuman ta'a garuu yesus galanni isaa haa ga'u daa'imuma kana jidduu haa jiraattu naan jedhu malee haa hojjettu naan hin jedhan yesus gooftadha kaadhetuman darbee kaadhetuman dhaqee waldaa kana keessa naman taa'e ergaan namoota biraati odoon dabarre gaafas garuu waa'een koo dubbatame yesus gooftadha guyyaa eegee garuu nan argadde galanni yesus ifaa ta'u amma nabichaayyuu miti garuu tilmaameetti hin ba'u waaqayyo garuu beekadha galanni yesus ifaa ta'u waaqayyo waaqni Israa'el kuni gochaa isaa guddaadha obboleessi keenya abbaan manaa ishee tajaajilaadha maatii ishees saba waaqayyoos baatetti imimmaa wajjin odoon nyaanne odoon dhugne saba gooftaa tajaajilaa ture baay'ee obboleettiin kuni nama jiraatu odoon taane nama du'arra ga'eedha kanaafi saba waaqayyo gooftaan maccaa lafeen dhiigan qabu inni lafeetti dhiiga godhe obboleettii koo dhukkuba bara baay'ee dhukkuba waggaa 21 irraa ishee fayyise. Ameen. Irra go'aa dadhabduyyuu malee dhukkubni kun immoo waggaa 21 miti namni waggaa tokko ji'a tokko yoo ciise baay'ee dhubba kanaafi maqaan waaqayyo waaqa Israa'el ulfaatu. Ameen. Obboleessi keenya paastar gaafa inni dhufu gaafa ishee dhabergaan darbu annan gaggabe mataa kootiin jecha ishee jala yoo fuudhame na fuuldura hin jira nan gaggabe gaafa ishee dhabergaan darbu namni kun hin fayyaa miti waaqayyo garuu siif hundumtuu hin danda'ama hamma ji'a ja'aatti nan dhaggeeffadhe fayyaa ta'uu ishee hamma yoona kanatti immoo fayyaa ta'uu ishee malee dhukkubsachuu ishee hin dhagee ganaa siif fayyitee jiraatti. Maqaan yesus haa ulfaatu waaqayyo isin isaa eebbisu. Ammam ta'eera amma erga fayyite amma waggaa bira dabarteerti. Waggaa tokko dabarte waggaan lama gimbootii dhufu kana. Maqaan yesus haa ulfaatu. Ishii kawannan dubbachuu barbaade haati koo eegana nubbee kennuma dhibamtee jechaadha. Waggaa dhukkubu kana mataa ishii nyaataa hin gangalattuu hin beektu aara kirbiitti faa fuutee futtaartiti waraqata faa martee fuula ishiitti tofaartiti mimmaan keessaa gayyaa mataa ishii faa mukatti naafitti faa qaqqamee toosee sunna jechaadha. Mana yaala suma deemu fayyina argattee hin beektu jechaadha. Namoonni ganaa fayyitii yommuu jedhan waaqayyoon lafa kana irratti akkamitti bachuu nama yoo tuute mootummaa galte
Ani lafa kanarraa fudhadhumaan akkanatti ishiin dhiphattanarra jiraachuufitti waaqayyo maa dhimma naan baasu maal kaayyoo ishiirraa kanarraa oolteedha tan baay'een bo'achaa ishiinuma dhibamtii fayyituunuma dhibamtii uma fayyite kanaa waan du'aayyuun kaasawada takkittiidhaa waan qubaan qaba akka ishiin hedheetinan dubbadda yeroo abbee dhacciteetti halkan rafeetoon buluu halkan ganama yoo qabe amma galgalaatitti galgala yoo qabe amma bari'utitti iyyaatoo bulteechaadha yeroo ishiin iyyitu sana hirribni naqqabu mana barumsaati yoo dhufe gaalattana ijoollee gaafadha akka ishiin hin dhukkuboona naalumatti samboona godhaa qeetti soldeemna godhu yoo waldaadhaa galuu gaalattana ijoollee gaafadha oo ishiin dhukkubanaan jiran qeetti soldeemna godhu akkalumatti hin dhibamti yoo waaqa hadhadheessu takkittiidha waa'ee fayyina isheen hundadhu maaloo yaa waaqayyo loma kanarraa hiba qoccisiiti waa'ee wajjumaan nun ajjeesu waaqayyo gooftaa akkanattiin ishiin ammaarramtee narra jiraatte silaa maan hangootu hoggaan jedhin namoonni dhiisii fayyite waan yeroo gaadhan waan yeroo maalee hoggaa 20 meeqati maal waan hoggaa du'a kaaseettanii waan wagasi amma irraatti gaaf tokkicha ishiin arguudho gaaf tokkicha argee laamoo fayyitiin jira gaaf tokko mana yaalaa deemanii yeroo isaan mana yaalaa na biraa deeman sammuun nan boqotu akka maraachuutan taa'echa gaaf tokko mana yaalaa deeman yeroo isaan mana yaalaa deeman sana na gabaabee sammuun baqafadhaa yoon du'e farramee jetteedha silkiin qabuun waluufi lafan beekuun deemuusa baay'ee bu'aatiin nachumarraan amman gabaadha ka'ee amman qeega'u takka malee mimmaan koo bu'aate hoggaan galuu hoggaan qeega'u hin beeku ijoolleen tokko dhufaniitoo maal tahinaan jedhanii akkanatti sammuun baqafadha jettee ishiin hin duutii amma kaa sammuun baqafadha jetteedhani amma farrameetina sammuu baqafadha jetteedhani achumaan hoggaan galeetoo silkiidha yaaluu maammataa hin baqafadhuu maal ta'ennaan jette sammuun koo baay'ee nama raate jechaadha yaa waaqayyo mee lafa kanarratti anaamaan godhiniiti mee dhukkuba ishii kana wayin natti dabarsiiti wayin immoo guddina kiyya dhiisiti maaloo ishiin manaa fayyiseedheet nan bo'achaadha gaafa sana achumarraan galtee yaa waaqayyo ati ishii naa fayyifte dhugaa waaqati jilbii biraan deemetu nan lafa waldaan jiruun mattan deemetoo galata sii galchen jedhe birraa barreen gaddaa akka malee dhukkubeechaadha barreen gaddaarraa qofa halkan tokko ganama yoo qabe sa'aatii 24 irra waan irra turuu miti itti fura barreen gaddaa immoo akka malee itti baasee jechaadha gizee itti baasu sanan koo firaasii tokko dhaqee akka malee bu'aatii dhaqee mimmaa koo waaqatti facaasa mee yaa waaqayyo anaamaan an godhineetti mimmaan magoo kana argiti yaa waaqayyo silaa yakkii isinis fayyifte maal ta'a nama kana yaa waaqayyo gooftaa sammataa ishii kanarraa fayyifte yaa waaqayyo luka ishii naaf iftee manatti miftee nan bu'aa dhaqee namoota baay'eedhaan numa kadhatamaa waa'ee ishii yaa waaqayyo maal irratti dubbadhu haa fayyitu mee karma kiyyallee jira odoon bu'uun gaafas waldaa sanii gale gimbootii immoo darbe yommuu paasteriin kun isaan kun dhufanii waa'ee fayyina ishii lammaffii abdii kutaddeera jechaadha bakka ishiin fayyitu jedheetina waa'ee ishiitu takkittiidhaaf duratti hin qabne bakka haani waggaa koo firaasii baay'ee irrattan ishii fayyite dheetoo eege waggaa isaan kun dhufan immoo fayyite dheetu bakka achuu sammuutti qabanne duma ishii tan abdii kuteetoo ta'a jechaadha oo duute bakka achuu maali anaata irraa duute anaatiif abbaa irraa du'e nama meeqatu badeereetinan simjedheetuma ta'a odoo ergaan nama tokkoon darbii fayyee namoonni sagantaa televiziyoonii kana hordofaa jirtan hundaaf nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraa tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti sagantaan dhaabbataa waldaa keenyaa dilbata ganama sa'aatii 3 hanga 6 folakkaa waaqeffannaa fi lallab dilbata waaree booda sa'aatii 9 hanga 1tti waaqeffannaa fi sagantaa dargaggootaa roobii galgala sa'aatii 11 hanga 1tti sagantaa fayyinaa fi guutamuu hafuura qulqulluu sanbata ganama sa'aatii 2 hanga 6 folakkaatti sagantaa soomaa fi fayyinaa kan waaqayyoo humna isaa itti mul'isuu fi harka waaqayyoo itti argitan waan ta'eef kottaatii nu wajjin waaqeffadhaa waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti teessoon keenya Finfinnee Haannaa Maariyaam baasii lakkoofsi 72 itti naannoftu gara mirgaatti meetira 200 irratti argamna lakkoofsi bilbilaa kadhannaaf gorsaaf duwwaa 921 295411 nu qunnamuu dandeessu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti Encha karani onda fanaga ya Jesus moti la lisan saroni